Sa'aatiin awwal qabatee maaltu isin dhagama? Rakkoo bulchiinsa gaarii jiraachuun nu dhagama. Akkatti taranyaa qabannoo hospitaala warafaa eeggataa jiru. Okay, atio. Ishee haalaan dhukkube immoo. Ishee haalaan dhukkube. Dhukkuba. Ati immoo isaan hunda keessaa fayyee qabda? Fayyeen qaba isheen fidee dhufe. Rakkoo maaliitti jira qalbiidha moo? Qalbiidha moo? Wallaahi hin beeku dubbisuma dadhabdee gara maraabaraa. Gizee akkam akkam faadha? Waqribatti jaalala. Waqribatti jaalala. Okay, sun dibdeen jaalala ta'uun ooluu nama ishiin irraa qabamte bira geessu dandeessa. Okay, atio. Akkam akkamitti dhukkuba? Garaa keessumaa gubbarra. Gubbarra. Gubbarra taanaan qaamatti dhiqadhu waayatiif.